keessa Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 15 kaasee amma 17 akkas jedha maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Efesoon boqonnaa 5:15 kaasee amma 17. Egaa attamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa akka warra ogeessotaatti malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatina. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsinitti hojjedhaa. 17. Kanaaf jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalotan ta'ina. Harka keenya mirgaa bal'ifannee gooftaa duratti afaan guunnee garaarraa kaafannee ilma Waaqayyoon galateeffanna. Hundumaarra kan caalu miilli keenya ammayyuu mana kee jira. Yaanni keenya ammayyuu si yaadaa jira. Lapheen keenya ammayyuu hafuura keetiin booji'amee jira. Qabeenyi guddaan sagalee keedha. Sagaleen kee mana keenya jira. Waa'ee sagalee kanaaf si haa galatu. Ilma Waaqayyo waa'ee kennaa kanaaf si haa galatu. Argamsa kee guyyaadhaaf ulfaadhu ati. Olma kaasa harka bitaa mirga Waaqaan hin baan galateeffachuudhaaf darbaa kan nuun jedhe sibichaadha. Hin darbitu kan nuun jedhe garuu waan baay'eedha. Biyyi lafaa nuun jedheera. Foon nuun jedheera. Seexanni nuun jedheera. Namni gallaa nuun jedheera. Ati garuu darbaa nuun jedhe dabarreerra. Tokko jennee eegalleerra. Maqaa Yesuusin sagaleen kee afurri kee qajeelfama jireenya namaa kan ta'e Waaqarraa gara keenyatti dhangala'u ganama kana. Gara keenyatti dhangala'u. Dubbatanii haa ta'uufi. Yaadanii haa milkaa'uufi. Kan karaatti hafuun jiraatiin maqaa Yesuusiin. Mee cabsaati ameen jedhaa eeyyee. Kan karaatti hafuun jiraatiin maqaa Yesuusiin. Kan karaatti hafuun jiraatiin maqaa Yesuusiin. Kan karaatti hafuun jiraatiin maqaa Yesuusiin. Oli makkaasa Ameerika mirgaa jedheen si eebbisa maqaa Yesuusiin. Qolli iji kee banamee kana booddee moo'icha argu lafa hundumaatti. Moo'icha argu lafa hundumaatti. Moo'icha argu lafa hundumaatti. Moo'icha argaa maqaa Yesuusiin. Waa'ee dhala keessanii, waa'ee bara keessanii, waa'ee waldaa keessanii, waa'ee jireenya keessanii kan kee kan ta'e hundumaaf waan gaarii argi maqaa gooftaa Yesuusiin. Waan gaarii argaa maqaa Yesuusiin. Waan gaarii argaa maqaa Yesuusiin. Tokko jettee guyyaa akkuma eegalte jireenyi siif haa eegalu. Ulfinni siif haa eegalu. Barri siif haa eegalu. Yaadatamuun siif haa eegalu. Nama ta'uun siif haa eegalu. Jedheen si eebbisa maqaa Yesuusiin. Waan hin qabne qabaadharraa kaasee harka keetti lakkuu ta'ee haa baay'atu. Barri kun bara kee haa ta'u. Sagalee guyyaa har'a walla namaa ba'a. Nutti dubbatu nu gargaari. Maqaa Yesuusiin ameen. Mata duree akka jedhuun sinii kenna. Baricha moo'aa malee moo'amiina. Waaqayyo baricha moo'aa malee moo'amiina nuun jedhee barri garuu akkamittiin akka moo'amuun isinitti dubbachuu barbaada. Sagalee Waaqayyoo dhaabadhee. Kutaan ammaa gaafa laaltan gabaabaatti Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 15 kaasee amma 17tti yaada gurguddaa sadiitiin ergamaa Phaawulos warra Efesooniidhaaf bara jiraatan keessatti waldaan Efesoon akkamitti akka isheen jiraachuu qabdu qulqulloota Efesooniidhaaf yaada guddaa tokko lafa kaa'aafi. Miila dhagaa bara kana bichaa miti duubatti deebineen jiraannu isa duuba fuunee dura godhachuu hin dandeenyu malee barri namoota baay'ee bara 2016 kaasee amma dudda duuba bara dhaloota isaa itti lakkoftanii maaliif namoonni baay'ee lotoon milkaa'in waggaa 20 waggaa 30 waggaa 10 waggaa 40 waggaa 50 warri kaan immoo hamma gaafa du'anitti iyyuu milkaa'insa maaliif hin agarre gaafa jettanii waa'ee baraarratti barra akkamiin akka moo'amu barra akkamiin akka irratti hojjetamu waan hin beekneef namoonni baay'een mo'atamoo ta'aniitu biyya lafaa kanarraa kaan godaananii kaan immoo har'aa hirqinsuusaa hirqinfachaa jiru rakkina isaa rakkachaa jiru. Sagalee Waaqayyoo keetti garuu Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 15 akkamittiin namni akka jiraachuu qabu yeroo jiraatu immoo akkam ta'e akka inni jiraachuu qabu sagalee Waaqayyoo jabinaan bara kamirratti iyyuu akka mo'annuudhaaf utubaa guddaa waa gurguddaa sadii lafa kaa'a. Na dhagaa barri barumadha wanti wal caalu hin jiru. Maqaatuma wal fakkaata malee bara keessatti garuu barri waan baatee deemu qaba. Yoo laaltan bara dhalattanii kaastanii abboon umuriin keessan xinnoo ishee deeme yoo laaltanii bara dhalattan dargaggummaa keessan yeroo gaa'ila fuutan yeroo ijoollee turtan bara akkam akkamii akka ture haasa'uu dandeessu waan baay'ee. Akka lakkoofsa biyya kanaatti gaafa laaltanii waggoota 4-5 irratti guyyaa tokkitti dabalama malee guyyaan hundi isaa wal fakkaataadha. Ji hundi isaa wal fakkaataadha. Torban hundi isaa wal fakkaataadha. Guyyaa yoon sinii kaasee guyyaan biyya kanatti lakkoofsi lakkaamu waggaa tokko keessaa
guyyaa 365 yookaan achi immoo 60 meeqa jira? 6tu jira. Guyyaan kana ji'a immoo gaafa laaltanii baay'ina isaa keessa ji'a 12 ishee qaamee wajjin immoo 13 jedhamti. Torban gaafa laaltan torban 50 meeqatu jira? 52tu jira. Sanaa garas guyyoota isaati keessa saayitii jira, saayitii keessa daqiiqaa jira, warreen kana jira. Na dhagaa warreen kana hundumaa keessatti garuu namni mo'atee jiraachuu kan danda'u yoo sagalee Waaqayyo bu'uura godhatee irratti bari kanatti hojjeta. Wanta kanaa garas barri baruma. Wanti addaa tokko jiru garuu san amma isin yaasaa jiru barri waan baatee deemuu qaba. Na dhagaa barri waan baatee deemuu qaba. Atarra inni Waaqayyo bara kana sii kenne barri kun wanta inni baatee dhufee jiru. Akkati isa harkaa fudhattee isatti feete moorratti feete akkati dabartuudhaaf Waaqayyo bara kana sii laateera. Namoonni bara kana keessatti waan barri baatee deemu jireenya isaanii irratti yaadanii itti akeekanii hojjechuun barbaadan. Baruma waan arganii baratti ce'u malee barri kun maal baatee dhufaa jira? Maaltu keessa jira? Maal qabatee dhufaa jira kan jedhu hubee sagalee Waaqayyootiin wanta barichi baatu beekuudhaaf hin dhama'an yeroo baay'ee. Baruma baratti ce'uuf gammadu malee, baruma baratti ce'uudhaaf deemu malee waa'ee barichaa maal akka ta'e sagalee Waaqayyootiin hubachuun barbaadan. Na dhagaa waan jabaan haasaa jira. Asan deebi'a gabaabseen barri waan baatee deemuu qaba. Tokko yookaan achi gaarii yookaan achi immoo hamaa baatee deema barri. Bara kana keessatti hamaas haa ta'u gaarii akka namaa ta'uudhaaf isa gaarii abbaa masaatu gaarii godhata. Isa hamaas abbaa masaatu hamaa godhata. Kun eenyu biratti ta'a gaafa jettan qulqulloota biratti bichaa ta'a malee nama isa Kiristoos Yesuusin hin qabne biratti barri kamiyyuu barri gaariin hin jiru. Bara dhiphinaa, bara boo'ichaa, bara muddamaati. Tarii maaltu beeka akka warra biyya lafaatti waan nyaataniif, waan dhuganiif, waan qabaataniif bara gaarii jechuu danda'u. Barri gaariin immoo isa kana miti. Bara gaarii abboon amantii eegaa turan waa'ee afuuraa yoon sinii kaase bara ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos mul'ata jedhamee baricha eegaa turan. Barichi immoo bara keenyadha. Mul'ateera anaaf isin bara isa mul'ate keessa jiraachaa jirra. Mena wajjin ta'a. Abiraan faa gaafa laaltan, Musee faa gaafa laaltan, raagota xixiqqoo gurguddoo gaafa laaltanii bar tokko jira jedhaniitu bara eegaa turan. Barichi kamidha gaafa jettanii bara gaarii, bara qamadiin rakkasu, bara midhaan gadi bu'u, bara wayyaan lafattafu waan gara garaa toon taane bara furiin ilmaan namaa biyya lafaa kana irratti wanjoo cubbuu kan cabsu yoomnuu dhufaa eegaa turan malee baratu bara caala jechuu isaanii miti. Inni kun warra kaaniidhaaf hin galu. Warra gooftaatti amananii warra eenyummaa Waaqayyo beekaniif garuu ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos bara raagotaan ni eegamaa ture. Bara abboota amantiin ni eegamaa ture. Bara keenya keessa nu mul'ateera. Anaaf siif mul'ateera. Ameen gadaayyaat. Barri maal baatee deema gaafa jettanii jireenya amanaa irratti gaariis baachuu danda'a, hamaas baachuu danda'a. Akka abbaan isaa ittiin qophaa'ee simateef akka abbaan isaa jedheen irratti ta'a. Hamaas haa ta'u gaarii. Maaliif abboon amantii bara tokko eegaa turan bara Yesuus gaafa jettanii aarsaa dhiyeessanii gatii cubbuu ofirraa baasuu hin dandeenye. Baay'ee tsoomanii, baay'ee kadhatanii, waan gara garaa godhanii boqonnaa arguu waan hin dandeenyeef bara boqonnaa jedhamu hoolicha araara Waaqayyootiin araara argatanii jiraachuudhaaf bara akkasii hawwaa turan. Isaaniif immoo warra carraan qaqqabeef argameera. Anaaf sin immoo carraa qabeessitoota bara sagaarii bira geenyeerra karaa Kiristoos Yesuus. Garuu har'a barichumti inni karaa Kiristoos mo'ame kun biyya lafaa kana keessa Yesuus mo'atee mo'icha nuu kenne kana keessatti warra Kiristoosiif hin qabneef yeroo kamiyyuu barichi maalidha jetta gaafa jettan caalaa gadhee, caalaa dukkanaa, caalaa abaaramaa, caalaa dudukkanaa adeema. Warra kan Waaqayyoof garuu filannootu jira. Yoo kanaachi yoo jabaatte oskaasaa yoo barte gaariin barichaa siitaa eebba barichaa nyaatta. Yoo garuu dammaquu dadhabdee, ka'uu dadhabdee, ofii keetiin namummaa keetiin afuura kee dammaskitee dhoksaa barichaa Waaqayyo harkaa fudhachuu dadhabdee maaltu ta'a gaafa jettan yaraan baricha keessaa jireenya namaa irratti ta'a. Egaa Efesoon maaliif jecha kana dubbate Phaawulos gaafa jettan barri kun bara araara Waaqayyo arganne keessatti attamitti akka jiraachuu qabnu bara gaarii Waaqayyo nuu kenne keessatti
gaarummaa isaa qabannee akka jiraachuu maluudhaaf waa gurguddaa sadii kaasiyaasa. Bara mo'achuuf amanaan waa sadii gochuu qaba. Na dhagaa kan baratu iddoo baratutti, kan tajaajilu tajaajila isaarratti, kan nagadu nagada isaarratti, qixa kamitti laayinii kamirratti amanaan waa gurguddaa sadii yoo godhe bara mo'achuu danda'a. Na dhagaa otoo tokko laman jedhii waan haasaa. Mee takkaa waa yaadaa har'a ayyaana waggaati. Bara 2016 yaadaniittu maal akka hojjechaa turtan, maal buufattan, maal bittan, maal ijaartan, maal dabalattan, jireenya afuuraan, jireenya fooniin maaltu isinii ta'e? Qulqullootadha isin amantootadha. Maal hojjettan gaggeessitoon, maal hojjettan tajaajiltoon, maal hojjettan amantoonni warra irbaata qulqulluu fudhattanii amanaa waldaa kiristaanaa dhaqna waldaa kiristaanaa kan ta'an akka dhuunfaatti akka maatiitti maal hojjettan, maal gootan? Barichi sinirratti hojjechaa ture moo irratti hojjechaa turtan? Har'a garuu sin eebbisa. Har'a Waaqayyo humna keessaa sii fuudha. 2017 irratti hojjetta maqaa Yesuusiin. Ol kaasaa harka mirgaa irrattan hojjedhaa gedhaayyaas. Ol makaasaa irrattan hojjedhaa gedhaayyaa. Amma gaafan akka jedhe tanattanii haasoo kaanii fi nama haasaa barii haasoo itti fakkaachuu danda'a. Ani garuu bara 2017 gaarii si gochuu maqaa Yesuusiin. Maal hojjettan 2016 kana? Mee takka yaadaa akka tumanaa isaa garuu maal hojjettan, maal gootan, eessa faadhattan, maal faa gootan? Yoo waan gaarii hojjettani sin carra qabeeyyiidha. Beektu waan ta'eedhaaf hojjettanii tof harkaa qabdu. Yoo dubbadhu siniin jedhame waan dubbattan baay'ee qabdu. Warri garuu hojjenne, warri garuu waan buufanne, warri garuu baricha keessatti sochootanii foon keessaniif hafuura keessaniif waan dabalanne maaltu sin jalaa afee kan jedhu guyyaa har'aa qulfiisaa fudhattanii baatu siniif haa ta'u maqaa Yesuusiin. Yaa har'a kisaaraa bara 2016 maaliif akka kassarte, maaliif akka buufatte dhoskaa kee irra bartee baatu. Kan 2010 silattuu inni ququbee nyaatamte irra deebi'amu na dhagaa. Kan 2017 garuu nama hangafaa si haa godhu Yesuus. As qabi gaar kamirgaa nama hangafaa si haa godhu ilmi Waaqayyo Yesuus. Baricha gedhaa sagalee guddaan. Nammo'adha malee. Nammo'atu gedhaayyaa. Bara kana gedhaayyaas. Irratan hojjedha malee. Narratti hojjetu gedhaa. Mee dabalaati si'a lama ameen gedhaa. Dabala fudhate ameen gedhaa ammas. Yaa. Na dhagaa ergan kana gedhe booddee maalittiin gedhaanii egaa attamitti akka deddeebitan haleelaatii ilaalladhaa. Akka warra ogeessaatti malee akka warra ogeessan ta'initti maaliin godhinaa injiraatiin haayidhaan. Yeroo jiraattan haleelaatii maal godhaa ilaalladhaa. Yoo ilaaltan gaarii ta'a. Iji keessanaa banamu waa'ee maalichaa, waa'ee barichaa, waa'ee haalichaa banadhaatii maal godhaa ija keessan ilaalaa. Yeroo ilaaltanii immoo jiraattan gaarii yoo fakkaatu hamaa wankamuu ta'e sittaa'ifu akkamitti akkasin jiraachuu qabdan sinittani magedheetu qabxii tokko lama gedhee waa gurguddaa sadii taasa. Baricha moo'uuf namni maal gochuu qaba? Tokko namni baricha moo'u wanta inni gochuu qabu ogummaadhaan jiraachuu qaba. Bara moo'uudhaaf namni kan baratu barumsa irratti, kan tajaajilu tajaajila irratti, kan nagadu nagada isaa irratti, kan gaa'ila qabu gaa'ila isaadhaaf, namni hojii hin qabne gara hojiitti seenuudhaaf eessattuu haa ta'u qixa hafuuraa qixa fooniitti ala namaa bara akka mo'atee jiraatu kan sagoosisu barra akkatti naasofne barri bara akkatti naannoofne ilma namaa kan gargaaru maal ta'uudha gaafa gatan inni jalqabaa horii qabaachuu otoo hin taane dookimentii qabaachuu otoo hin taane ayyaan argachuudhaaf baay'ee tsoomoo otoo hin taane isan gafaa ogummaadhaan guutamuu ogummaadhaan jiraachuudha. Ogummaa na dhagaa maaliin jiraadhaidha? Ogummaatiin jiraadha malee akka warra ogeessan ta'itti maaliin godhina hin jiraatina. Ogummaan maali? Ogummaa jechuun baay'ee barachuudha. Ogummaa jechuun afaan geexanii haasa'uudha. Ogummaa jechuun waan garagaraati. Ogummaan sagalee Waaqayyoo keetti hiika guddaa qaba. Sagalee Waaqayyoo gaafa dubbatu maalidha? Waa'ee eebba dachee gaafa haasa'u Isaayyaas boqonnaan tokko lakkoofsi 19 maalidha? Tole geettanii yoo abboomamtan eebba lafichi baasu maal gootu jedha? Hin nyaattu jedha. Eebba lafichi baasu na dhagaa. Lafti immoo waggaa tokko eebba laachuu dandeessi, waggaa tokko immoo diduu dandeessi. Na dhagaa. Lafa tokko gaafa laaltan
bartoko tokko mi'aan gaarii baafti. Bartoko tokko maal gooti? Maal gooti saba? Na wajjin haasaa maal gooti? Hin diddi. Bartoko tokko gaafa laltanii biyyi Itoophiyaa nagaa taati. Bartoko tokko maal taati? Bara lolaa taati. Hin diddi. Bartoko tokko ilma namaadhaaf haalli migata. Bartoko tokko mondida. Garuu caaffanni maagedha Isaayyaas kutaa nama dubbadhe tokko 19 Isaayyaas alagichi toolee geettanii yoo abboomamtan eebba lafichi baasu maal gootu hin nyaattuedha. Kan kee lafti kee lafa qonnaa ta'uu dhiisuu danda'a. Magaaluma keessa inni kaan laftisa sammuu namaati. Sammuu namaa irratti hojjetachuu marraa nyaata. Ameen hin jettanii? Inni kaan lafa garagara iddoo garagaraati. Na dhaga'a. Toolee geettanii yoo abboomamtanii maayin abboommi Waaqayyoo yoo eegdan Waaqayyo wajjin yoo walii galtan eebba lafichaa nyaatu yoo diddan garuu jedha faallaasaa abaarsatu sin nyaataidha. Abaarsa sin qaqqabaayidha. Bara mo'achuudhaaf namni maal ta'uu qaba sin hinge kagira ogeessa ta'uu qaba. Ogeessi sagam sadubbii Waaqayyootiin guutame sagalee Waaqayyoo jedhu. Fakkeenya tokko torbi maayidha. Waaqayyoon sodaachuun jalqaba maalitti gala? Jalqaba ogummaati. Ogummaa jalqabaa maaliif jedhe? Ogummaan kan biraa jira? Ogummaan kan biraa jira. Sar'aasuu hin danda'u malee. Biyya lafaa kana irratti ogummaatti kan lakkaa'amu ogummaa gurguddaa afurtu jira. Tokko ogummaa foonii, ogummaa biyya lafaa, ogummaa hafuura hamaa, ogummaa Waaqayyooti. Yaaqoob 3:13 qadabbisaa amma 17. Ogummaan afur akka jiru lafa kaa'a. Ogummaan jalqabaaf ogummaan guddaan garuu gade Solomoon eenyu sodaachuudha? Waaqayyo sodaachuudha. Na dhagaa. Bara keessatti namni bara bitee mo'atee jiraachuu kan danda'u yoo maal godhedha? Yoo Waaqayyo sodaatedha. Garaa Waaqayyo sodaatu qabaannaan bara kami sodaattu ati? Namoonni baay'een maaliif sodaatoo ta'u? Baratanii, tajaajilanii, hojjetanii iddoo garagaraatti. Garaa Waaqayyo sodaatu waan hin qabneedhaaf. Waaqayyoon beekuun barbaada waan ta'eedhaaf. Waaqayyoon sodaachuun barbaada waan ta'eedhaaf. Wanti hundumtuu isaan sodaachisa. Har'a garuu akkasiin jedhe Waaqayyo bara kana si mo'isuun barbaada ogeessa naa ta'e jedhe Waaqayyooti. Ogeessi immoo maal ta'uudha? Waaqayyoon sodaachuudha. As qabeer kabitaan mirgaa sin eebbisa maqaa Yesuusiin. Barri kun bara kiyyaa ta'u irraa qabee dhiiga walichaan. Bara kiyyaa ta'u maqaa Yesuusiin. Mee nammoo adha malee nammoo atuu jedha sagalee gabaatiin. Ogummaatiin an jiraadha jedha. Ogummaan immoo jedhaayya. Waaqayyoon sodaachuudha jedha. Kana qabannaan dhugaan siin gada lallabaa waldaa kiristaanaa taati ati. Ameen jedhaa eeyyee. Kana qabannaan bakka paastaritti simuunna. Ameen jedhaa yaa. Bara kana akkati mo'attu barbaadan. Maal ta'uu qaba namni? Ogeessa ta'uu qaba. Ogeessi immoo isa kam? Isa Waaqayyoon sodaatu. Mee na dhagaame waan laphee kottaa sirta naasee xumura guyyaarraa. Dhuguma Waaqayyoon sodaattu taanaan. Waaqayyoon sodaattu taanaan nama wajjin walii galuu hin danda'amu hin danda'amu. Hin danda'amu. Waaqayyoon sodaattu taanaan yakki kamu sinatti lakkaa'ama. Hin lakkaa'amu. Waaqayyoon sodaatta waan ta'eedhaaf hin hattu, hin sobdu, waliin hin ooftu, waan garagaraan godhu obboleessa kee wajjin nagaatti jiraata. Maal waan ta'eef Waaqayyoon sodaatta waan ta'eedhaaf Waaqayyoon sodaachuu kee irraa kan ka'e inni gamana si wajjin nagaatti jiraata. Waaqayyoon sodaachuu. Ogummaatiin jiraachuudhaan maal gootu jedha? Baricha mo'attudha. Yoo garuu ogeessan ta'in ogummaan sin keessan jiru taanaan barichi maal godhaadha? Sin mo'ataadha. Lammaffaa namni akkamittiin bara mo'ata? Gabaabsee naasa xinneesseen bara kana mo'achuuf ni lammaffaan hojjechuudha. Bara irratti hojii qabaachuu. Hojii. Sammuun hojii hin qabne, lapheen hojii hin qabne, namni hojii hin qabne na dhagaa. Ergamaa nama hundumaati. Namni hojii hin qabne akkasiidha bara keessatti. Somni isaa, haalli isaa, dhibaa'ummaan isaa, wanti isaa hundumtuu maal godha? Bara irratti urgufata. Boo'icha isaa taa'ee maal gochaa oola? Lakkaa oola, odeessaa oola. Maal ta'a malee maal hin ta'inaa isa tokkoffaa irratti? Ogeessa ta'a malee maal hin ta'inaa? Akka warra ogeessa hin qabnetti maal hin godhinaa? Deddeebi'inaa meera isin hin deebi'a. Egaa attamitti akka deddeebitan haleelaa laaladhaa. Akka warra ogeessota malee akka warra ogeessota hin ta'initti hin jiraatinaa. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuun dabarsii maal godhaa? Hojjedha. Tokko
ogeessota lammaffaa yeroon sinii kennameera otoon dabarsin maal godhaa dubbadhaa isa maal godhaa hojjedhaa yeroo sinii kenname otoon dabarsin itti maal godhate argama hojjedhaatti argama yoo yeroo sii kenname irratti hojjenne ta'e amaani barri waan baatee deemuu qaba sirratti hojjeta waan baatee deemuu qaba barri du'a baatee deema hamii baatee deema oduu baatee deema xuraa'ummaa baatee deema waan baay'ee baatee deema na dhagaa gaarummaa isaa bichaan laalina bara 2017 hamaa baay'ees fe'atee dhufaa jira nama sammuu qullaa arganaan itti fe'ata soba isaa hanna isaa ejja isaa xuraa'ummaa isaa waliin dha'uusaa sammuun kee garuu lapheen kee garuu manni kee jireenyi kee garuu mul'ata hojiidhaan guutuu taanaan fuuliidha waan ta'eedhaaf darbii ittiin gettaan hin darba mana keerra ameen jedha ayyaat haa darbu mana keerra dhiigolichaan as qabar kamirgaa haa darbu mana keerra dhiigolichaan sammuun qullaa taanaan garuu maal ta'a dhufee itti harcaafata jiraamma tokko yoona kana bara kana maqaama isaa malee sagantaan qabu karooran qabu mul'atan qabu har'aa qabee laphee kee mul'annaa galu dhiigolichaan ameen jedha ayyaa bara mo'achuudhaaf namni maal ta'uu qaba irratti hojjechuu qaba hojii qabaachuu qaba meenaa dalaala namni yoom cubbuutti kufa gaafa gettan akka ofii koo taa'ee yaadutti gaafa hojii dhabuudha dhugaa waaqayyoo gaafa hojii dhabdu daba yaadda xaranga'ummaa yaadda waan biraa si yaadda sammuun kee sammuun namaa immoo hojii ala tanaa waan gaarii yaaddu dhugaa moo saba sabaa dhugaadha hojii qabaannaan garuu waa'ee hojii kee yaadda yooman ba'a yooman galaa yooman akkas godha yooman dabalaadha har'a eenyu akka ta'e tokko jettee jireenya eegalta maqaa Yesuuseen tokko jettee eegalta maqaa Yesuuseen sammuu qullaan ta'in sammuun kee laphee qullaan ta'in lapheen kee yaadni kee yaada qullaan ta'in waa qabaachuu qabda sagantaa wayii abjuu wayii sagantaa karoora wayii qabaachuu qabda har'a maqaa Yesuusin kennaa gaarii harka kee keessaa galoo kennaa gaarii sammuu keettaa galu maqaa Yesuusin baricha mo'achuudhaaf tokko ogeessa ta'uu lammaffaan maal gochuudha hojjechuudha jabeen siyaasaa indaan maal jedhani bara jedhamiti yeroo jedhayyuu yeroo keessa immoo sekendiitu jira yeroon eessa jalqabdi yeroon meeqa gaafa namaan gettan eessa jalqabdi daqiiqaa irraa ka'a saayitii irraa ka'a maal irraa ka'a sekendii irraa ka'a na dhagaye ammumaa qabdeetti yaaduu qabdaati ammaa qabdee har'aa qabdee maal akka hojjettu lafa ka'uu qabda yoo dadhabdee illee tirfii ta'ee illee ce'u malee sagantaa malee hin taa'inati eenyu akka ta'e beeku warra albuuda guddaa wayii si keessaa dho'a mul'ata guddaa wayii si keessaa dho'a dhiiga qaraanii warraa si keessaa ba'a dhiiga olichaan jedha irratan hojjedha gedhaayyaa narrattin hojjetu gedhaayyaa as qabarka bitaa mirgaa sobasaa annasaa xuraa'ummaasaa sirraa garagalcheera dhiiga qaraanii warraan garagalcheera iyyaati irratan hojjedha gedhaayyaa galaa galchaa hojiitti nama galaa ofii keessanis hin taa'ina sammuu qullaa na dhagaa sammuu qullaatti barri waan fe'atu qaba namatti illee xaggaamee waa hojjedhu safarallee jijjiiradhu waa godhi malee hin taa'in bara kana keessa waan baay'ee baatee dhufaa jira barri jabeessa na dhagaa sabaa na dhagaa doo garagaraa teessanii kana dhaggeeffatanii dhagaa sumarraa namni sammuu qullaan bara keessa teenyaan barri waatti fe'atu qaba maaliif baratu waan baatee deemu waan baay'ee qaba waan ta'eedhaaf yoo ati waan gaarii irratti saganteeffatte waan gaariin kee gadi ba'a waan gaarii see ta'a yoo tin qabdu ta'e garuu inni immoo waan baatee deemu hamaadha waan ta'eedhaaf yaraadha waan ta'eedhaaf isa yaraa isa badaa maal godha sammuu kee tarcaafata sirratti narcaafatiin maqaa Yesuus Kiristoos as qabar kabitaa mirga roobii har'aa kaasee mul'ata addaa sagantaa addaa abjuu addaa sibanaa seera waldaanana sibanaa seera tokko didi ameen ayda beeyyate cabsiiti ameen gadeeyya abjuu qabaachuu qabda hojii qabaachuu qabda yoos maal goota irratti hojjetta malee sirratti hin hojjetu irratti hojjechuudhaaf bara irratti maal qabaachuu qabda hojii qabaachuu qabda hojii hojjechuu qabda yoo kana garas teessee xibaaraa oolte waan baay'ee haasofta xumureen sadaffaa antumure sadaffaa namni bara irratti hojjechuudhaaf bara akka irratti hin hojjenne yoo barbaadde
ni tokkoffaan maal qabaata? Ogeessa taata. Lammaffaa hojii qabaata. Sadaffaa beekumsaan jiraata. Beekumsa. Barbaachisaadha beekumsis. Beekuuf nama baay'ee baramo'achuudhaaf. Ijoolleen Yisaakor jira sagalee Waaqayyo warra bara beekan turanidha. Ijoolleen Yisaakor immoo ilma Yaaqoob ture. Sanyii Israa'el warra Waaqayyo waa'ee barattaa ta'u, waa'ee guyyaa barattaa ta'udha. Beekuun waa lamaan. Tokko beekumsa hafuuraa, lama beekumsa fooniiti. Akkuma foon keetiin doowwan garagaraa qabiyyee garagaraarraa beekumsa waraabbatu hafuura keetiinis qabiyyee dubbii Waaqayyoo keessaa waan guuteerraa dubbii Waaqayyoodhaa beekumsa qabaachuu qabdu. Sabni beekumsa hin qabne bara mo'achuu hin danda'u. Waldaan beekumsa hin qabne haalota bara mo'achuu hin dandeessu. Amantoonni beekumsa hin qabne garagaloodha, dhaabatoo miti. Amanaan beekumsa hin qabne bara mo'achuu hin danda'u. Bara mo'achuudhaaf namni warreen kana sadan kudha amma kuturra jiraata. Maayidha isinin dubbisa lakkoofsa 17. Kanaafis jaalalli gooftaa maal akka ta'e hubadhaa malee wallaalotan ta'ina. 16 yeroo isiniif kennametti maal godhaa? Hojjedhaa. 17 maayidha maalin ta'ina? Wallaalotan ta'ina maal ta'a jechuudha? Beektota ta'a. Beekaa. Beekaa siyaa godhu Waaqayyo irraa kaasee. Ameen jedha. Beekaa sinaa godhu Waaqayyo. Tokko beekamu waa'ee bara. Tokko beeka waa'ee haala naannoo. Kondiishinii ishee beeka. Nan tokko beektoon bar tokko yoo saalbaajii nagade bar tokko mu carqii dhiisee waan bira nagada. Bar tokko yoo waa bira lallaba bar tokko mu waan bira lallaba. Waaqayyo mata irraa kaasaa irraa siifaa kaasa Waaqayyo irraa kaasee. Yoo maal qabaattedha beekumsa. Amma waan tokko jedhee si eebbisuu jechaan jiraan. Dhaloota addunyaa kanarra dursi malee durfamii maqaa Yesuus Kiristooseen. Dursi maqaa Yesuuseen. Qixa keetti. Iddoo keetti. Dursi maqaa Yesuus Kiristooseen. Laaraa laabaadhaa laabaatti alaaboos. Waa'ee barichaa maal godhaa jedhe. Beekaa malee maaliin ta'inaa karaa biraa wallaalotan ta'ina. Waa'ee barichaa beekuu jechuun raajii dhaga'uu miti na dhagaa. Baricha kamidhaa Waaqayyo maayinni sana bichaa miti. Waaqayyo sammuu kee yeroo banume maalan hojjedhaa jetta. Maalan godhaa jetta. Maal akka hojjettu beekna waa'ee barichaa maal qabda jechuudha beekumsa qabdaa jechuudha. Bara kana namni milkaa'u jira as keessa. Dhugaa Waaqayyo attamitti yaaddee siin jedhu hin milkoofta dhiiga olichaan. Hin milkoofta dhiiga qaraanii warraan. Maalumatu yaada kee keessa kaa'e siinaa jedhan dhiiga Yesuus Kiristooseen. Attamiin kana yaaddee siinaa jedhan irraa qabee dhiiga olichaan. Nam milkaa jedhaa si'a lama. Nam milkaa jedhaa iyyaa. Irratti hojjechuu qabda yaa. Hojjedhu irratti. Sirratti hin hojjetiin. Mana keef, gaa'ila keef, hojii keef. Har'a Waaqayyo maal nuun jedha gaafa gettan tokko takkasiniin jedha Waaqayyo baricha mo'adhaa malee bara isin hin mo'atiin jedha Waaqayyo. Baricha mo'achuudhaaf ogeessa ta'a. Ogummaa keessan bukkeetto maal qabaadhaa? Hojii qabaadhaa. Hojii keessan inni maal gamaggamaa? Beekumsa qabaadhaa. Beekuudhaaf dhama'a. Hosee 4 lakkoofsi 6 maal jedha sagalee Waaqayyo gaafa dubbatu. Lubootaan komata achitti. Sabni koodha karaa ittiin na beeku waan dhabeef maal ta'e jedha hin badeedha. Karaa ittiin na beeku waan dhabeef daandii ittiin na beeku waan dhabeef sabni koo maal ta'e jedha hin badeedha. Yaa lubichaa jedhamiti dhekkitiin komataan beekumsaaf waan ta'u Waaqayyoon beeku waan ta'u irraa waan galagaleedhaaf sabni kun maal ta'e jedhe Waaqayyo hin badee beekumsa hin qabu waan ta'eedhaaf sabni beekumsa hin qabne laga ce'uu hin danda'u. Beekaa kan nama godhu immoo sagalee Waaqayyooti. Waan hundumaa caalaa waan kam caalaa beekaa kan nama godhu dubbii Waaqayyooti. Milkaa'uudhaaf mo'achuudhaaf bara kana siyaa galatuu bichaa miti amma bara tiqeetanii baricha keessatti waa beekuudhaaf dhama'uun sinirra jiraata. Gaafa affeerraan tokko sinii ta'u waa'ee wantichaa beekuudhaaf dhama'a. Balballi wa'ii gaafa banamu maaliif akka baname beekuudhaaf dhama'a. Waas gaafa cufamu maaliif akka cufame beekuudhaaf dhama'a. Yeroo migachuu didu, yeroo ta'uu didu, yeroo qajeeluu didu gajjedhaati maaliif jedha Waaqayyoon gaafadha. Waaqayyo sitti asaa isa cufe yoo ta'e maaliif akka inni cufe suubachiisa hubattee ameen jetta. Kan diinaa yoo ta'e garuu erga bartee dhiiti siin jedha hin dhiitta dura keetii banama dhiiga olichaan.
yeroo maal ta'uuf kaatudha kuni yeroo beekuudhaaf dhamaatudha. Gaafa beekuuf dhamaattu immoo hafuurri Waaqayyo si gaggeessa. 18 maayila lakkoofsa 18 Efesoon 5:18 qooda dhugaatiidhaan machooftanii of wallaaltan maaliin guutamaayidha? Hafuura qulqulluutiin guutama machaa'edha. Hafuura qulqulluutiin xumureedhaan na dhagaa bara kana akkasumatti ittiin seeninaa waa qabadhaatti seenaa waa baadhaatti seenaa waa fudhadhaatti seenaa yoo waan qabdan ta'e harka duwwaa yoo ta'e akkasumaa yoo ta'e Waaqayyoon komattu na dhagaa Waaqayyoon qabduuti Waaqayyoon moo afaan na godhe sitti haasaa jira bara kana si moosisuun barbaadaa jedhe Waaqayyo akkati nyaatamtuun barbaaduu siin jedhe Waaqayyo nana mana Waaqayyo maalluun jedha chaalota mitire akkasiniin jedhe Waaqayyo ogeessa ta'a hojjedhaa beekuudhaaf dhama'a hin mo'attu siniin jedhe Waaqayyo ogeessa ta'i nama wajjin walii gali kadhadhu Waaqayyoon sodaadhu Waaqayyoon tokko tokko immoo ogummaan tu'an jedhe bukkeen jiru doondumaattiyyuu kuu jedha ka qodaa duwwaa sirraa dheeraa fuura kana maqaa Yesuusiin tasgabbaa qabaadhaa fuura Waaqayyoof keessaa baricha akka nama galaana daakuutti daakuu qabda sirra galagaluun qabu irra galagaluu qabda yoo kanaa garas garuu barichi gudeeshasaa gindillaasaa dhagaasaa haafasaa baatee mana keerra galagala sirran galagalii maqaa Yesuusiin sirran galagalii maqaa Yesuusiin asqabi nama makar sanyiin kun hin facaayi jagodhata maneedhaan bara ammatti galtee jirtu kana immoo atta malee mo'amtu dhiiga hoolichaan irratti hojjetta dhiiga Yesuusiin irratti qabaata dhiiga hoolichaan nama guddaa irratti taata dhiiga Yesuusiin jedha amaneera gedhaayya irratti hojjedha gedhaa horeen baay'adhaa gedhaa manaas si'a lama ameen gedhaa dabali ameen gedhaayya jedhame irratti hojjedhaa gedhaa afaan guutaa dubbadhaa hundi keessa harka bitaa mirga kasa irratti hojjedhaa gedhaayya hojjedhee namni hojii malee taa'u na dhagaa dhugaan isiniin gedha nama hunda itti haasaata ba'aa nama hundumaa baachaa oola ba'aa nama hundumaa baachaa oola mayoomitti faana namaa gala fiigaaf taatu of danda'e dhiiga garaanii warraan isqabar kabitaan mirgaa laaraa doobabaa har'aa qabee guyyoonni 365 kun guyyaa hojii siifaa ta'anii golichaan guyyaa hojii siifaa ta'anii golichaan saayitiin keen gubatiin daqiiqaan keen gubatiin asqabar kabitaan mirgaa mana iddoon arginu dhaabatiin har'aa qabee lafa yaanni keeksi dhaabee dhaabadhu dhiiga golichaan lafa gaarii dhaabadhu dhiiga Yesuusiin lafa yaanni keeksi dhaabee lafa gaarii lafa yaanni namaa jedhan ooliin maqaa Yesuus namicha Naazaritiin nama sin bukke takka arsaamee amma yoomitti nama wajjin fiigaa ol ta'uuf danda'e jedhatti dubbadha kan koo jedhi hojjedhu jedhaanii kutii bayyadaanii kuteen baa kan jarka fuudhi ameenaa jedhu bayi maqaa Yesuusiin nam tokko kuteen baa jedhiyya kuteen baa jedhaayya asqabar kabitaan mirgaa waggaa dheeraa kan sidee waggaa baay'ee kan sidee bara nagaruu ofiisii faalaatu dhiiga hoolichaan balbala banamaa si badhaaseera of danda'ii bayi dhiiga garaanii warraan hafuura hojiidhaan si eebbiseera maqaa Yesuusiin asqabar kabitaan mirgaa yoo hojjette firii dachaadhaan dachaa dhibbaadhaan barnootaan haa ta'u nagadaan haa ta'u hojii dhuunfaan haa ta'u iddoo kamirraa haa ta'u hojiidhaan si eebbiseera dhiiga hoolichaan iyyaatiin an hojjedha nan milkaa'a gedhaa baadiyyaan magaalaa sii kenneera keessa ala sii kenneera nama adiif gurraacha sii laadheera hojjedhu dhiiga garaanii warraan abooraa labaadiimoo sandiyaa raaji sirratti ta'anaan geekaa gala forra Waaqayyo raaji sii ta'anaan geekaa gala numaaniyyo asqabar kabitaan mirgaa waggaa dura kee qulfii baattee dhugaa baata ji'a arfaffaa keessaa ji'a lammaffaa keessaa ji'a ja'affaa keessaa of danda'ii kootu dhiiga garaanii warraan mana kee dhiphoo kana diigeera harka kee xinnaa kana dheeresseera faana gabaabaa dheeresseera warra mata kutaabaa baa nambaa kan jedhu ameen
of dandai maqaa Yesuusiin of dandai of dandai of dandai of dandai manaan hojiidhaan qabeenyaan sammuudhaan yaaduudhaan as qabarka bitaan mirgaa eenyurraa akka ta'een beeku harka namaan galchanaan gala furri Waaqayyo harka namaan irraa galchaa harka kee kana booddee mana namaa seene nama gargaaruu eegala narratti ta'e kan jedhu si'a lama ameenaa jedhaas dabalati ameen gada yeeyye Dora la badida bakala do babas nama jaarraa harka namaan gadi baasanaan jedha Waaqayyo Tebo sanda la paradia harka namaatu kiisii keessa gadi baa kana booddeela as qabarka bitaan mirgaa inni Solomoonin ogummaa badhaase gamaa gamasii gara Solomoon takka yaan inni godhe har'aa qabee gara kee taayaani gara kee taayaani gara kee taayaani galcha kala badhaasiniin kana dhorramantan harka bal'ifadha abjuu gaariidhaan si eebbiseera abjuu gaariidhaan si eebbiseera mul'ata gaariidhaan si eebbiseera la rapano kliribo hodolobo sandia harka bitaan mirga ol kaasa aqxeebanatti tarra furtu tokko siilatama mana kana keessa harka ol ka'e kana aamisoomu abboomeera 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 misoomi maqaa Yesuusiin misoomi harkanana misoomi harkanana misoomi misoomi maayini misoomi oli makaasa harka namoota baay'een misoomsanaan jedha Waaqayyoos harki namoota baay'een misoomarraa qabee irraa lafaadhaa doolaa laboo seeriiboo eebba lafarraan eebba waaqarraan eebba lafarraan eebba waaqarraa sirratti waameera sirratti waameera sirratti waameera sirratti waameera sirratti waameera oli makaas ongee kiisii keerraa ongee sammuu keerraa ongee lafa hojii keerraa ongee buukii keerraa yandoo fuula Waaqayyoon dhaeera 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 akkas jedhe mitiiree Elsaa'iin boolla qotaa bokkaan hin jiru yoo ta'e iyyuu duumessi hin jiru yoo ta'e iyyuu lafichi bishaaniin hin guutaa la hin guuta siin gechaan jiranis har'a Elsaa'iin jiru Eeliyaas hin jiru afurri Eeliyaasiif Elsaa'i wajjin hojjechaa ture na wajjin jira gara mana keetti waameera 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 ol makaasa bara waggaa 3 ji'a 6 bokkaan bade Eeliyaasiif Ahaab gaafa wal argan akkas jedhe Eeliyaas yaa Ahaab amma dafiitiif konkolaataa kee kaafadhu mandarichatti gali bokkaa yandoon dhufaa gira hirroobattiin jedhe yeroo inni raajii dubbatu garuu omtuun jiru waggaa 3 ji'a 6 qulqullu bokkaan badeera garuu namni Waaqayyo Eeliyaas akkas jedhee booddee Waaqayyoon kadhate daqiiqaa sanaa booddee bokkaan iddoon jirree wal waamee dhufe laficha dhoqqeesse hirroobe jedhamee barreeffameera harka ol kaasi gogaa kee ammaarratti hongee kee ammaarratti lafa onaa kee ammaarratti dhabinsa kee ammaarratti bokkaa eebba waameera 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 si'a sadii innaaroo bagelaayya tokko lama saduma meesi maddi meela haroob ameen getta afaanii baaftee haroobu eeyyee gabaansiif haroobu gabiinsiif haroobu gabaansiif haroobu gabiinsiif haroobu haroobarraa qabee haroobu eeyyee haroobu eeyyee haroobu eeyyee simadhu ammayyuu bokkaa eebbaa waamaan jedha bokkaa eebbaa bokkaa eebbaa bokkaa eebbaa bokkaa eebbaa waameera si'a sadii warri barbaadan bokkaa eebbaa jedha tokko eebba akkamii yaadaa jirtan tokko lama isa dhuma
نارغتير غدايا انشامين منكرا انشامين 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 روبا فريقا قراني